hedduu isin galateeffadha. Diqqaa guddaa keessan jechuudha. Moor kabajaan isinii qabu akka cimu yoo karaa sirra wantoota wantoota sanniin irraa akka of qabu yookaan ammoo akka of tissu moorna guutan yoo karaa lakkii jedhee akkuma nama tokkooti takka nama iizii tokkooti gadi qallee qabee wantoota tokko waan badaa takka illee ka godhu wantoota sanniin irraa akka of ittisu yookaan ammoo akka of qabu na guutanii jechuudha. Bakki isin naa qabdan yookaan ammoo ilaalchi isin naa qabdanii jechuudha. Gama biraatitti ammoo jiranii namoonni tokko warroonni kufaatii namaa jireenyi namaa gaafiitti ta'u isin galee jireenyi namaa maal dhaabattee deemti maal jiraatti maalummaaf akkuma namaa kana baatee galtii ka gaafiitti ta'u hedduutu jira. Hiriyoota kiyya keessaallee ta'ee warroota an beeku keessaallee ta'ee warroota an hin beekne keessaallee ta'ee jireenyi kiyya warroonni gaafiitti ta'u nama hedduutu jira. Ani adda fooloo miliyoona tokko baadhee deema fooloo miliyoona tokko kana keessa hundi isaanii jaalatan yookaan ammoo hundi isaanii anaaf bakka qaban hin jedhu. Kana jibbanis kana jaalatanis fooloo na godhanii na hordofan. Tokkoffaa osoo warri na jibbuu hin jiraanneetiyyuu anuu hamma isin sadarkaa amma isin argitanii kana keessan ga'u qaata waa hedduu keessatti kufa qaata bakka hedduutti kufa. Ammallee bakkoota akka ammatti namoonni itti na barbaadaa turtanii san yoomillee hadhallee borullee gara fuulduraallee inshaallah keessaan an argitan waan akkasii san keessatti jechuudha. Waan akka amma kaleessa haasayaa turtanitti. Ana jechuun unkaan jechuudha. Unkaan yookaan viidiyoo kiyya akka isin jettan san waraabee namaa erguu miti. Waraabee namaaf erguu miti. Yookaan ammoo qullaa mana keessa taa'ee namni waan akkasii irratti dalaguuf yaaduu miti. Gaafa kophaa kiyyaayyuu shintibeeti yoo shaaworii seene nama ushakku'an. Yoo shintibeeti shaaworii seene nama ushakku. Shaaworii makana namni daffaree seenu kan nama daffaree hin seenne jechuudha. Nama gaafa shintibeetii seenu kophaa kiyya ushakku jechuudha. Akka isin yaaddansanii fi akka isin assaabdansanii miti jechuudha. Isiniif galee miti. Warroonni waa'ee akkasii dhiirras ta'ee dhalas ta'ee waa'ee akkasii yaaddan suni isinumaaf haateettu. Isinumaaf haateettu rabbi isinumaaf haa kaa'u. Akkuma isin yaaddanitti akkuma isin assaabdanitti rabbiin isiniif haa kaa'u. Maybe namni namaa waliin haasa'ee dogongoruun jira wantoota tokko balleessuun jira. Namni ani itti haasa'uuf namni ani itti dhiyaadhuyyuu yoo diqqaate hamma wayititti nama abbaa isaa beekan ardaa isaa beekan eenyummaa isaa beekanii waliin haloo jedhee kan keessaan tekstii walii godhuyyuu. Gabbuusee silkii waliin haasa'uudhaa miti laa. Gabbuusee lafa silkii waliin tiktokii kana keessaan tekstii gaafa namaaf godhu nama eenyummaa isaatiif abbaa isaatiif ardaa isaatiif eenyummaa isaa beeku si galee nama haadha isaa ni kabaja jedhu nama abbaa isaa ni kabaja jedhu nama eenyummaa isaa beeku wajjin jechuudha. Gara keessatti taree laaqosarraa fudhee waliin jijjiiree waliin haasa'uudhaaf ammoo moor nama amanuu fi nama dhugaan namni kun nama jedhee itti citu keessaa nama akkasiitiin haasa'a malee yookaan asirra abaaboon amma asirra daddarbantuun yookaan leenci asirra fiffiigu kun yookaan wanti asirratti ergamtu tun na shawwaddee leenci asirraa maaliin asirraa wantoonni akkasirraa akkam isin jettan san diyaaspooraa maalii jinni isin jettan sun na shawwaddee viidiyoo kiyya abaaboo asirra fiiddutti argitanii ababaa asirra fiiddutti qaama kiyya nama gurguratu miti. Qaama kiyya jechuudha. Ababaa asirra fiiddutti nama gurguratu miti. Jaalalaan namaaf shawwadamuu ni danda'a. Jaalalaan namaaf sobamuu ni danda'a. Namni jaalalaan na sobuu ni danda'a. Jaalalaan namaaf bitamuu ni danda'a. Haala balazzaa mallaqaaf jedhee addunyaa tanaaf jedheetiin never ever abaaboo asirra fiidduuf jedhee nama takkaaf hadhallee gara fuuldurallee bitamee hin beeku. Yoo qabadhee keessa kiyyaayyuu rabbiin fadiyaatii hin dhossin. Ababaa asirra fiidduuf jecha. Dirgitanii leenca asirra fiiddu tanaaf jecha keessaan namaan akkasii ta'a akka naa ta'i jedhee kan namaa waliin shawwadamee haasa'ee wantoota akkasii godhee jiru yoo jiraate rabbiin fadiyaa tiyyata dhokattee jirtuyyuu rabbiin naaf hin dhossin. Isinii galee kana waadaa isiniif hin gala. Kachi booda ammoo ka gara biraa viidiyoo kiyya hadhallee borullee iftaanillee yoo qabaattaniif yoo harka keessan jiraate naaf hin dhossinaa abbaan barbaadda gadi baasaa. Abbaan barbaadde viidiyoo isiiti miti
bodiidhaan suuraa kaatee isin na biraa qabdi jettoo jiraate gadi baasi. Ana sii hayyame. Nama 10,000 irratti sii hayyame. Nama 10,000 irratti isinii fayyame. Na bira jira viidiyoon isii qullaan qaamni isii qullaan jettoo jiraatte asirratti gadi baasi. Anatu isinii fayyame namni tokko hin gaafatinaa nama sana. Anatu hayyameefi hayyama kiyyaani jechuudha. Anatu hayyame. Tokkoffaa anatu uf salphise. Gaafa luka nama sanii waliin bane uf salphise. Onna uummata Oromoo galchu tokko hin jiru. Isiniif galee gatii kana ta'eefi asirratti gadi baasii akka barbaadanitti ittiin shaqaladhaa. Ittiin oofadhaa. Ittiin daldaladhaa. Rabbiin isiniif haa wanna jedhu isinii galee waan barbaadaniin itti godhadhaa. Waan barbaadaniin gadi baasaati asirratti akka feetanitti jechuudha. Haati Faaxee viidiyoo asirratti isiirra gadi baheef qaama qullaa isiitti gadi bahe yookaan sagalee isii waraabamee miidiyaa irra gadi bahee haati Faaxee saniin jecha miidiyaa irraa baddi yookaan saniin jecha buutti. Haati Faaxee yookaan saniin jecha bakka kennitee jetti. Yoo jettan it's not big deal jedhe diyaaspooraan beektaa yeroo tokko yoo jedhamu it's not big deal jedha diyaaspooraan kanatu jechuudha. Karaa isaa ani hagattii tana namarra kaa'atu miti. Hagattii tana namarra kaa'adhu miti. Hagattii tana jechuudha namarra kaa'adhu miti. Nama akkanatti ol jedhee qucee kan godhaabeen deemu malee jechuudha. Nama akkanatti hiixatee deemu malee jechuudha. Nama akkana mataa qaqqabatu miti. Nama akkanatti ilaali. Akkanatti hiixadhee qucee kiyya dhaabee akkasitti deemu malee nama akkana mataa gadi jedhu miti. Akkan never waan akkas akkasiisaniif moo waan akkas akkasii dura gaafa godhu itti yaadeen godha. Erga itti yaadee godhee wanni sun ta'amee hoo I don't care. Irraan kaaddu'an. Itti yaadee eega godhame eega ta'ame allaqe. Ati asirratti gadi baaftee ani gaddee yookaan ani maraadhee yookaan ani ufajjeesee wanni dhufu jira hin jiru bara. Viidiyoon isin asirratti daddarbitan anaaf ol hin deebi'u. Viidiyoon isin asirratti daddarbitan anaaf ol hin deebi'u already darbee jira. Kutee sheexanaa fi jinnii fi insii bira gahe viidiyoon sun. Kanarraa isin gaddarbitan sun. Gatii kana ta'eefi anammoo ekelee viidiyoo kiyya gaddarbe jedhee wannummaa lubbuu tiyyatan argitee qaalii tiyyatan of cinquuf tokko hin jiru. Akkasitti yaadinaa sana dogongortanii jirtan. Ammallee ammoo jechuudha usuu haasoftaniif usuu qaaxxaniif usuu eeddan isinit dhiiti. Usuu haasoftaniif usuu qaaxxaniif usuu eeddan isinit dhiiti. Osuma akkasin eeddan cuuf jettanii dhiiraa dhalaadhaan. Dhiiraa dhalaadhaan osoo eeddan. Ammoo jechuudha tiyyatu maaltu adda godhaa bara gaafinatti ta'u tiyyatana maaltu adda godhata namaa irraa. Tafaaxumaa irraa ta Khadiijaa irraa ta Harargee irraa ta Jimmaa irraa Wallaggaa irraa ta Walloo irraa tiyyatana maaltu adda godhee jennaan diqqaa fi guddaan akkasii isin maraachiti. Mee wannummaan akkasii isin maraachitu maali? Tiyyatu wanni isin adda taate maali? Gatii anfeemasa ta'eef immoo maali inni mee tiyyatana maaltu adda godha na hima? Waan tiyyatan adda godhu na himame. Warroonni dhiiraa dhalaadhaan kaleessa walii qabsiisaa akkasii maraataa turtan sun maaltu adda godha? Mee maaltu adda godha? Gatii furdadheef immoo gatii feemasa tasaamii Oromoo tokko ta'ee taraa namaa tokko ta'e immoo maali mee tiyyamatuna wannummaan adda godhee bar inde nama dhufaatii mootummaallee akkasittiin eeganii bar dhufaatii mootummaallee jechuudha akkasiin eeganii bar maal taata yaa saba kiyya inde anuma osoo gadi baate iyyuu jechuudha. Haati Faaxee tun takka dogongortee hin beektu. Mucattiin tuni nama kabajaati. Nama qaaliidha. Takka dogongortee hin beektu. Takka asirra waa balleessitee illee hin beektu. Akkuma amma booyuun kiyya sirraa jeessan jechuudha. Namni hedduun doktoraan na beeka. Nama onnee namaa yaaluun na beeka. Nama onnee namaa fayyisuun na beeka malee haati Faaxee gaafa onneen cabdee bootteedha. Waggaa 7 asirra taa'ee jechuudha. Wallaahi waggaa 7 asirra taa'ee gaafa waggaa 8ffaa irratti baay'ee mootummaan waggaa 8 bulee waggaa 7 bulchee 8ffaa irratti ni kufaa miree mootummaa akkas ta'ee bara nama. Waggaa 7 bulchee ka'ee waggaa 8ffaa irratti injifatame. Ammallee inshaallah injifatamu ittuma fuufaa qabsoon kiyya. Silaa nara dhaabattan ture. An akkas jedhee yaada. Amma silaa osuma gadi baate iyyuu lakki ta'isiitii miti. Gite harmi ka isiin fakkaatu sarbaan ka isiin fakkaatu jettanii bakkuma jirtu wayiitiin laaltanii narraa mormitan jedhee yaadaan. Bakkuma jirtu wayiitiin yoo mata furdatte hundi ta haati irraa duutee haati biraa badde hundi ta haadha Faaxeeti jettanii asirra fiddanii. Ani maal haa ta'u memmi eenyuun qaba yoo isinii malee mee
yoo isin taate malee eenyuun qaba waa furdannaa waa harmi guddannaa waa sarbaan kun guddannaan tahaadha faateeti fuula maa dhositarree fuula dhosuu balleessitanii bara fuula dhosuu balleessitan tokkoffaan sanii gama birootiin ammoo namoota hedduuyyuu maqaa kiyyaan asirra maqaa isaanii kaasuu jijjiirtan namoota hedduu jechuudha namoota hedduu maqaa kiyyaan asirratti maqaa isaanii kakkaasuu ebeluu waliin akkas jirti reeleeshinii akkasii ebeluu waliin qabdii gatii ebeluu waliin reeleeshinii akkasii qabduuf ebeluutu akkana godhee ebeluutu waan akkasii wanni jedhu wayii jira. Nama fakkeenyaa fi asliin kaleessa gisee asirra dhufee waa'ee san dubbatu wallaahi kunoo anaaf aslii wal quban qabna. Anaa fi asliin sa'a sanitti asliin naayyuu dawwalee maaltu uumame waatti haappinaan hin jenne jechuudha. Waluu quban qabnu aslii. Sirriidha namaan itti dhiyaadhu wayiitiin aslii wal beekaa wal beekaa waliin haasa'anii wal quba qaban namaan itti dhiyaadhuuni jechuudha. Garuu hoo rakkinni kiyya kun gara isaatiin nama kanaatiin haa ta'u gara nama biroo dhuunfaan haa ta'u aslii waan irraa quba qabu sa'a sanitti waan irraa quba qabu wayii hin qabu. Reedii Adamii Abdii Muktaar illee sana quban qabu Abdii Muktaaru iyyuu na bira dhufee ka'ee dhimma wayiitiif na biraa bahee guyyaa san jechuudha quban qabu Abdii Muktaaru iyyuu wallaahi billaahi aslii quban qabu maal akka ta'e hin beeku naafillee hin dawwallee dhimma wayii keessa ture inni illee na fakkaate naallee hin dawwallee anallee quban qabu anillee ittiin himanne ankaleessa asraa sa'aatii akkana laayivii dhufa jedhee karoorsee ture jechuudha galgala ganama reediin naa dawwalee laayivii seenii dubbadhu minaamna naan jedhee bakka namni shorooxaa jira akka malee qalbiin nama rarraasuun kun sirrii miti waan ta'eef guddootu jira jaarsa jira dikka jira guddaa jira itti dhiyaadhuuti waliin haasayii uummanni cannaqamutti jira gariin dhugaa baruufuu rakkataa gariin ammoo gammaduufuu karakkatu jira kanaa gammaduuf rakkatutu jira. Sinii galee sababa saniifuu jecha reediin ol bahii dubbadhu naan jedhee okee jedheeni funuuna tokko narraa cituu dide gaayis ani xiqqoosii waa aaree jennaan yeroo dhiyoo godhadheellee funuuna kana dura hin qabu dura qaama qalbii kee qaama kee keessa hin jiru haguma dhiyoo godhadhe ji'uma 3-4 ji'a 3 kana jechuudha xiqqoo waa aaree jennaan na funuuna bakka na keessaa qurqurxamee akka wannoo kana na keessaa jiqa akka wannoo kanatti na keessaa funuunni kun na keessaa jiqa gatii saniif jedhee hin dandeenye bakka fuuluun kun hundi na gubataa fuula kiyya hunda na dhiitessee jechuudha dubbachuu hin dandeenye. Asirraa laayivii seereedhee anumaa karoorfadhee jiru asliin kiyya kama bahee bun godhu arge aniin tiyya lafuma ol ka'ee tumaan gurraachi kiyya ol baatee jedhee tumaanii birdilimsii qarqaburraan birdilimsatti bira ol fadhee hirribattee tiyya gitti mitti godhe mini maali dhagachuu hin taate maalaa godhu ani. Lafuma ol ka'ee birdilimsii qarqaburraan birdilimsii biraa uffadhee akkanatti hin qorrine qilleensi akkana hin qaafne hirribatti kiyyatti fuufee jechuudha. Wallaahi quban qabu. Quba waliin qabnu asiriidhaan saasan jechuudha. Meebii wanni qara ture wayii haa wal dhabbii ta'uu haa wal wanna jechuu ta'uu haa aaruu maal jedhu kuma sanniin irraa ta'uun ooluudhaan malee asliin maanuu saasanitti ta'uun ooluudhaan malee waan na quba qabu tokko illee hin qabu. Ammallee yoo ta'e illee gima sanuuyyuu ta'e dhimmi biraa dhimma dhuunfaa wayii jiraachuu danda'a. Jidduu keessattuu keessa kiyyaan yeroo baay'ee baasee namatti ni maddu waan ta'eef rabbitu beekaa jechuudha. Rabbumatu beeka. Namni beeku tokko hin jiru. Sini galee jira dhimmi biroo saniin alatti kasan caalu jira jechuudha. Ammallee taanaan ni tura malee ni uraa jette sani boombiin. Ammallee taanaan dhimmi akkasitti saasanii fi ana mataa kiyya na jeeqeetiin obsuu dadhabeetiin asitti baheetiin ija keessan afoo dhaabadheef sani dhimma sani inshallah gara fuulduraallee kana dubbadhuuf.